Shaytaan agartee beektaa? Argee fuutee rumeemi. Okay. Yoom itti heerumte? Amata afur. Amata afur guuttee jirtaa eegattee heerumte? Okay. Amma inni eessa jira? Maalli eessa jira? Shaytaan dikisu si bira jira moo biyya kam jira inni? Inni fagooda. Biyya kam jira? Biyyuma tokko jirra. Ati biyya kam jirta amma? Biyya seexanaa. Ati biyya seexana jirta? Na fudhatee galee. Eessaas fudhate? Biyya isaatti kaa? Duraan eessaas fudhate? Duraan Yuunaayit Imaaraat irraa na fudhatee gale. Dubaay keessaa fudhatee biyya seexanaatti si galche jechuudha? Biyya seexanaa eessa? Biyya qaba kaa? Duroni koy kan jegi pulis. Koy rakkina nga pulis. Koy ka dura bar dubbii namarraa waan fudhatu jira duroni maa gargaarta dubbiidhaaf. Haasaa namarraa waan bartu waan fudhatu jira bar. Okay. Hari si kabaatu kon tadi bari banggaani dhaggeeffadhu banggaani suudhaanii fuuchuura sheexanii fuuchuu wayya bar. Mun jiru duroni koy ka yeroo takka jegin. Duroni kiyya koy. Koy jere. Ansarkatti qaba bar. Ani gaafachaa jira. Koy keessan aamilee sama waan nu fudhatu jira bar duroni. Duroni dubbii jiru waan biraati. Dhugaa baruu waan biraati. Koy. Haasaa si keessa waan fudhatu. Haasaa si keessa waan nuti barru jira. Koy jere. Jaartii seexanaa na wajjin haasa'e filisa deebi. Isin giddi maal maaf zitan yoo jaallata heerumtu dabbaan maal nama giddiidhaa miti fedhasiiti ani bar maa heerumte caan hin jiru baran akkasiin heerumteen baraa jira malee jaartii seexanaa waggaaf jetteen maa jinniin bara ana bira yuusi bira yuun jira sheexanii bara bareesu gaafachaa jira qoyati maa suguba maa rakkattaate no maaliif shamarran qabdan bara kana dhibe haa heerumtu baangaaliin paakistaanii fuuchuura jinniin heerumu na dubbatu ani maa heerumte jennee bar tumaan jiru bar maa heerumte jee giddiin gaafachaa jiru baran akkatti heerumteen baraa jira ana dhaggeeffadhaan sagaleen taafan shamarranii wallahi jinni heerumu kan firii jama yeroo eeggadhu ta'eef kaara kennan qabu ani gaafin sirraa qabu fedhadheetiin taataa fachi booda sagaleeti hin ta'in ibsin jennaan diktaatorummaan qabu Ilman gaafatin jinni si bira jira boleeso si bira jira amma sin gaafachaa jira si gaafachaa jiruti okay qoy amma nama gurguddaan nu keessa jiraate ni jini dironi mooti qabadhu qoy ani warra waa gabbisu Malu ka basin jechuu barbaadu. Ana bara baalin garuu fi bara. Engada montala keenya. Jinni no fara maallaqa qabdi. Mube. Dironi koy dabali nama wal kabajnu. Yeroo ni dubbatu taraa kee eeggadhu dubbatu dironi ko. Dironi kiyya jarjarin filis jarjarin. Jaartii seexana muti bareeddu. Maaliif iddoo cufatti jaartii seexana? Kuno gala dabbal kiyya akkana na godhani anamma gowwaana argatte moo ijoolleen kun miskiina argattee jirte kan sheexatti rume Suleemaanitti tane moo jinnitti tane rume bolbolaa gaafata. Gaafii lama qofaan naaf nin fitaa koy. Iya dubbadhu. Fitadhu. Fidoo baniitiin hojjaa sa'i. Wale kam. Na gaafadhu yalla. Okay. Ana dura si gaafata. Dabbal ko koy gaafii tokko gaafadha. Obboleetti kiyya dabbala qopheeffatu gaafisa. Gatiin sagalee isinii ta'ee miskiinummaa koo callisee waan isin jettan ishee dhufte naan taphattu moo dhuguma heerumte moo fooloo barbaadda moo kana naa deebisi kee dabbalitti darbi. Dhaga'i seexana tegee rume waggaa afurii siin jedhee silaalaa jira sima hordofaa jira maal siin jedhe maa yaani sagalee maataa ta siin jedhe ammas immoo maa sagalee nu kalas dabbalitti koy mube ayyee giddiitti jenaa wajjinaa sa'i ati Duubaay keessaa seexanatti heerumte waggaa afurii dura Duubaay keessaa fuudhee biyya si galche seexanni akkasimi? Okay, bareedu tiyya. Biyya seexanaa eeshaa keessa moo Afrikaa moo Awurooppaa moo Awustiraaliyaa Ameerikaa moo eessa? Biyya seexanaati kalas wajjumaan deemne nuti. Maqaan biyya sanillee biyyuma seexanaa jedhama? Ati amma seexanaa wajjin ilmoo ni qabdaa? Laa ammallee. Maal waggaa afur guutuu seexanaa itti heerumtee wajjin bultaa miti reeqa wajjin bultaa akkamitti gaafa jettanii dhiistan namichi sun bakka isaa beeka namni bakka hin kennineef taanaan deebi'ee of tuffatee ta'e akkas namni na tuffatee jedhee gara mataa isaatti deebi'a jechuudha. Yoo nama sana fuunee sadarkaa ol kaasnee jennee nama sana inumaa maraachinaa jechuudha. Saniifuu jazaakumullahu khairan wanti quraanaaf hadiisaan jiru kanadha. Kanarraa ta'uuf eeggannu sanii jechuu barbaada. Dhiifama isinitti dheeresse. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuteera ustaaz inshallah.
waan ta'e nu badhe bakka saba keessan irraa bareechina galeera. Wanna nu badhe si warri sheexanatti heerumne jinnitti heerumne jettanu manni kun mana sheexannitti wal horsiifamu miti yookiin jinniin itti guddatu miti. Anuma filachuun keessanuu maaliif akka ta'e Allahu aalam. Bakka biraan nattanu filoma sheexaanaan qabamoo sheexaanan fuudhee jiramu lammata hadharraa kaafte wala jinnitti heerumte jaankaatte heerumte mana kana dhuftanii achi jinnii liibii isiniif agalu achitti laayivii galuu dandeessu. Sanuu viidiyoo banattee teessi shurrubbaan jira shurrubbaa miti gadhiisanii gad jechuudha. Nu wasuuf. Faraan hin deemne. Mube. Baay'ee. Bareedaadha. Osoo ustaad faraan hin deemne carraanaa kan maashaallah na bira roobatti illee jira makriibni illee ga'ee wahiin siin jechuu barbaada. Reefu maaliin jee dubbii xiyyarratti dhageessanii maaliin jee reefuun tana miciyyoon meesharratti suudaantichaa wajjiin wal lolteeti siiriitti godhanii jee beekadda amma ummanni sunis dhufuudha jira beekadda amma makriiba booda dhufnaa jedhanii amma makriibni salaatamuudhaaf daqiiqaa 7 na biratti hafe laal. Ustaad faraan baarakallaahu fiik Allah yitawwir umrak. إن شاء الله الله يوفقك الجنة على الجميع بس وانت كوانيني نسرة تجتشو بربادره فون تنوسو إنن دفن أستاذون نجراني مبارك مسمى داني جرتا مالين جي سودان تجاوة جيني حجر الكريم الرولو لن انتلتي أردن سن بيكد داتمان تنندو فورة جرتو أبليتي سيداتي رودا في انتلا دير سيتي في المادير سيداتي خاص جرم كن جتشودا ونو مني ساني منو مديما خنالا دلان نويدو جرا جتشودا ومني abbootii qabeenyaati biyya Austraaliyaadhaa tana keessa jechuudha. Wanni niin anje suudaantichaatu kas godhe san suudaantichaatu fuudhee osoo warri quban qabaanne baatii jahatti taphate jechuudha. Maqaa itti moggaasee wanni godhe intal maal naan jette miciyyoon nuti ganda keenya keessatti waan kana himuudha sodaanne malee narraa dhalee maal kadhalee kajettu hijibaa jette irraan dhalleeti. Intaltinis akkuma immoo ustaad Faraanjee ustaad Bashaarjee jette jechuudha. Beeytanii narraa hin dhallee irraa hin dhallee jette Hajar al-Kariim irratti wal lolanii jette. Hajar al-Kariim kana ustaad Faraan faadhaatu beekaa jechuudha. Dubbiin akkuma ati jette biddabti kana suudaanticha saniitiitu waan sanitti ergee boodarra ulamaayiin irraa hiita miciyyoo san jechuudha. Dubbiin suni viidiyoo saniif bira qabanii jiran biyya Kaayiraadhaa keessatti. Akkasi quba qabaadhaadha waan ajaa'iba isinit ta'u joollee tana sa'a 20 takka Dooharraa kaanee ilaa Meelboorni qilleensa gubbaa waliin deemnee dhufne achumarratti amma deengadda hoggaa dubbiin tun kaatu ka'eetiin bira dhaqee jechuudha. Hoggaan bira dhaqu waan kana wal gaafannee intaluma san na dubbisiifte isuma san na dubbisiifte jechuudha. Reebuun tana dhageessan makriba boodaan dhufetti akkasitti dubbii tana hundaa'u adda baaftee suudaantichi Hajar al-Kariim irra wal lollaani waan san irra dalagee sagalii dijaa itti wal fakkeeyse. Akkasii nama salaatutti nama ayaat al-kursiyyiitti qara'utti nama gartee qulu'alluma gabaabduu tana itti qara'utti sheeytaanni biran ba'uu obboleettiin teenya tareefuun tanaa sun anaa subii salaatuuf deemuu jette. Sheeytaanaa ta'ee jinnii ta'ee aalama laakhir ta'ee namuma salaatu. Salaanni dallee waa hundaati. Namuma salaatuttuu numaahuu hin dhufuu isiin ammoo kooppiidha ta ordon sanirraa godhan malee isiidhaa fi muunaanis waan kanaa miti. Muunaa ammoo anamata furduraan beeka muunaa haatisiidhaa Yaman keessaa warra heeymiidhaati. Warra heeymii jaaniin sana alqadiimaa keessatti argaman. Maal jaanni beeytani Yaman kanatti saba masaayib walaa mara min heeymii jaan. Saba masaayib wala mara min heeymi jechuun musiibaa takka addunyaan tun sodaatti. Musiibaan torbanatti haa buutu dhalaa heeymii takka fuudhurraa warra jiru jechuudha. Saba masaayib wala mara min heeymaa jaan. Beeyta warra haada kutee Rabbii naasirreessu an obboleessa keessan obsaa Yusuf waan kana jala deemee yoo ustaadonni na hayyaman bakka itti godhuudhaaf qophiidha. Sobnin ta'u jaarraa 21ffaadhaa keessaa jechuu barbaadeeti. Itti dabaluudhaan Mubaarak Musammaadhaa akkiniin itti beeku abbaayyee isaati. Namni Keeniyaatti hoggaa qabame, Suudaanitti hoggaa qabame, Liibiyaatti hoggaa qabame, dhalaan takka hoggaa maallaqa mana madaamitti irraa nyaadhamte. Hoggaa gartee janajjanee dhufee keessaan toomaatti ergee isiinis mooyyetti as ergitee wal qillinfeeysan boodarra imimmaa naqachaadhaati Mubaarak irra dhufte. Dhukkubni saalaan dhufe saala bitatee dhaggeeffadhaa. Akkasitti Mubaarak gaammaa asii walii iyyee maal jaa
sagateen gata deemtuun asumeen as dhiyoo maal jettiin ifiif nyaachuu deema ja'a. An dubartoota inni deeggaruu ture dubartoota inni kasi gargaaruu ture hedduudhaan beekaa jazaakumullahu khairan ilma namaarraa jazaan eeggatanii amma immoo deebi'anii mana kee maal godhan mana jinniidhaa godhan jechuudha. Amma manni mubaarak mana jinniin itti hortuu jechuudha. Mana jinnoonni beerri jinnoota karabbiin micciiree abaarsaan biyyarraa baatee fi Faatee binta Zanwaa fi Faatee binta Jinniin dhufteetti waloon no ati nama galataati ati Oromoo biraa galata qabda kanaafuu mana keetuma kanaa'u ustaadonni ol bahanii shiraan dhufe obsaa kiyya dhiifama naa godhi wanni kun akkanaan hin dhufne shira wayii isarratti haxuuf fidan mee maal jedha baasar jedha shira wayii irratti haxuuf gurbaa kana shira wayii irratti haxuuf namni wal mari'atee akkana godhaa jira inni miskiinummaa ofii haga gaafa keessa buutitti dargu mubaarak wallaahi waan kana namni si fidaa jiru nama shira siixaxuu barbaada. Booda marga biraatti kennu baatanii namni aalimaallee ustaad Abdulhakiim illee meenu keessa jiranii isaaniillee sagantaa kennaa waan kanarraa nama baay'inaan dubbatu wanni kun akka shiraan dhufe immoo hin dagatina. Shira wayii erga mubaarak bisamma. Shira isarratti dalagamu jiru waan takka dhaamaa fi dhaggeeffadhaa isinii fi himaati. Ummanni kun dheengadda hoggaa inni Dubaay jira jaan dubbii namaa tanarraa ani barnoonni kiyya takasosni kiyya saayikolojiidha dhugaadhaan isiniif himaa saayikoloojii. Ayyee use an obboleeyyan kiyya hundaniin kabajaa use. Haasuna guddaan faayidaan qaburaadis. Ustaad Abdulhakiim kenname asirra waan tokko nu haa himani nama aalimaati. Aye kennafi dabalee Ustaz Abdul sagantaan akhirnya tu galatoomi Ustaz Abdulhakiim assalamu alaikum. Waalaikumsalam. Wanni sih kalau ini heran orang kau tahu. Kau itu ni confidence tadi sanu. Eshi amma maal jetta ga. Harakat. Taraa dubbadhaa ka wal jaalaa dhaggeeffadhaa. Mube wanti sii gaduu qaba dhaggeeffadhi. Ijoolleen jinnii jiran kun beektaa mataan jalaa dhaggeeffadhaa si waan nama dhibu immoo dhugaa rabbii. La hawla Itti magarsiifnee isin magarsaa bari isitti magarsaa. Hamza. Yo jinni hin dabbal. Mubarak maal jedhi. Yo jinni Tiyan jiranii qootu. Kunoo gaa Mubaaraki amma wanta kana walii agallu gaa dheengadda amma takkitti saniitu jaartii shayitaanaa jedhu fi kun amma lama taatee boru sadii afur taateetti fufti. Dhaggeeffadhu. Awai wal mau dabbal waa walii galuu aniifati. Jinni ti'eeru jira moo hin jiru jedha. Ani jinniti ani bari sheeka jaalan beeku jinniti heerumuun ni jirti eega sheenni jaan dubbi sheekatiif dubbi quraana rabbiitiin qabadanii jirti. Hin dhaltu jee garuu sheenni. Itti heeruma dhaggeeffadhaa mee waan takka itti heerumuunis. Itti heerumuun hin jirtu jettanii isin Mubaarak. Heerumuunis akka itti jirtuutu jiraanurraa fuudhaa uummatoo uummanninis dhufuudha jiraati. Yoo Sheek Bashiir irra beekte Sheek Bashiiriin daliila waliin baafadhaa wal mormaan amansiisaa gahan dubbi sheekatiin fudhadhaa obsa. Sheek Bashiir hayanaa fi Sheek Bashiir walitti isaa waan takkaan gaafadhaan isa'i. Akkamitti hin jirree jii mormiin gaa isaan akka jirtin. No, naafi isa walitti isaa kaayisimmaan hedduu seentan. Yalla gaafadhu. Aya Sheek Bashiir aalama laakhir jechuun hojiin isaanii Sheek Bashiirii fi ana walitti isaa aalama laakhir jechuun hojiin isaanii sheeka intala sana akkaataan itti walirra dhufan. Waa'ee intalaatiin nuti ogummaan tuquraan irra qabdu mormiin gaa quraan sitti haasaa jira. Aboon irraa dabbaal rabbii jiitiin irraa dhaabbadhu. Dabbal carraa kenni. Rabbii jiitii dabbaal ladhiisi haa haasa'u sirraayi. Way laali Awween jinni qabaa kana irraa soitoo. maal dhagee dabbaal obboleessa kiyya intaltitu maal irratti waliin dhufanii jeetiin gaafadhe intalti Hajar al-Kariim harkatte ustaazni keenya ni beeka Sheek Bashiir as bee aanatti mormu Hajar al-Kariim harkatteeti osoo sanii jiranii Suudaanota wajjin wal loltee Suudaanonni jalaa fuudhan wanti gatiin isaa doolaara miliyoona 84 sababa sanirratti uummanni namtichi jinnichi sun itti dhufanii Hajar al-Kariim sanirratti osoo tanziila godhaadhaa jiranii isiidhaa wajjin gale isii malee namni biroo harku hin jiru akkasitti ilmoodha walirraa dhalle jii jetteen intaltee deera siidhaati sammaatara dhuftii beekadhaa mana isaanii reefu deeme isin garsiis sababa sanirra walirra dhufan aalama al-aakhir jechuun aalama kana maleedha aalamni biroo jira ummanni kun ummata islaamaati aalama al-aakhir wanni jaan kun jechuudha sababa sanirratti walitti dhufanii tanziila sanirratti wal qunnaman Suudaan irraa waan san deebisanii fi takkaffaa Meerkurii lammaffaa Hajar al-Kariim
sadaffaa daa'imandii kanarra waliin dhufan amma naddoon teenya tamana madaamitti isparmiin mataadhaan bee fedhiin mataadhaan baate sanirraa koppii gootee rabbiin hoggaa nama jiru sagalii fi jaa nama waliin wal fakkeessa. Baangaaliidhaa fi jinni hunda waliin nama fakkeessa dhugaa jirtu tana sheenas bahee waa'ee haala malaakhir kana haanuu himu waa'ee tanziila irratti baarakallahu fiikum. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أكاتا علماء اتكاني جدانيتي عالم جتشو ولي قلتي وربي مليجو كرق بابا ولي قلتي نساء عالم عقلي كابو جتشون وروتا بكم سكبا كربي نسان غافتو صديقوف توكو عالم نما توكو عالم ملائكة توكو عالم جني عالم جني كيست شيطان في إبليس في خناس اللي قوتو نساء جني كيست دجان وني جتشو بربادي عالم الآخر يتي إسي أفان عرباتي إيجا كجيلو بيتي من الجن يتي توفتي قالتي مكان قالتي رأي من قبل واني عن دبتشو جيرو إلى دبيتي يوبتا إيرو دبيتي يوبتا واني سنجد أمني نكين نسوني لكرا إسلاماتي يوهد أمي نمنو ماني دي باطلا واني سو قرآن تنجيرو جد إلى سنغالي وأما اللي إلمو اللي الكون هنجيرو قرآن فديثة الرادانجس جد يعني لدبيتي يوبتا إمو والفودون هو kara jallinnaatiif kara dhalaatitti wal fuudhuu ni danda'an nikaa kijibaa walirraa hidhuu hin danda'an warra ololaati waan akkasii oofuu ni danda'an qur'aanaaf hadiifne ittiin jiruu jechuutti jira malee ani ilmoollee namni tokko dhalaan takka as baatee jinnii dhale osoo siin jettee hin fudhatamu wanni hin fudhatamneef maali haaliqa ol'aanetu daangesse rabbiin ol'aane niitii jinni irraa isinii taasifna jedhu وخلق لكم من أنفسكم جديد ربي دبت ومن آياتي أنا خلق لكم من أنفسكم أزواجا إيجا كان أبجتش وني جلس الرئيني هم نقطة لما كوفا والفود ولاني هنجرة شريعان هنا حرام مالي حرام جنين رامين يتروفيتي نيتي تقو جارسة تقوني دندان كرا جلين ناتين قرآن فديسا مالي نورني الجنة الرد تابني تبتو جروان قرآن رسمكم جلس الرئيون يعني سنتي مو مالي دلان سيو سيو دلان تكتا ألفا دفتجر حكمي كان ركا دبتو يو دفتيتي دان جني دا ألفا يتنقوم سناجدا مالي في نقوم سناجد ناني هندي دبيتي ديباور عالما جنيني بالدرا أمامي نمني بيرا أمامي بيشاني بيا ولتي جيفامي أمامي أكملت وني بيشا بيرا أمامي فما اللي قرتي بدرا أمامي ولتي رفا يندن دم الصوبة قرآن مركني سنجرو حديث مركني سنجرو كنا فما اللي فساد دبين كوني فورامو كنا بيكا قرآن تندوبن وني كوني هنجرو وان هنجرة تنجنا وان تك تصدبري حديث القرآن هنجرة هنفود أنو وان كجبات جدني حرام جدني أوغن قطعية منعي جدني را أوغني نوبليسكي كنا بجتة أني اسم مرمان جرو جنيني الريبة كيس اللي ربي مالك دبت القرآن كيس تكجنين التي رفيع الكون نمتي سانان جسني لم يتمثلن قبلهم إنس ولا جاء ما جاري ورا العين جنتا تجني في إنس اللي إسين تكني منام اللي ظاهرة اللي جت برضو بين كيس والكون نمتي ساران كيس يجوا كنا كنا تكوني أسيس كمبر توني أسيس كمبر والكون نمتي سالاتي كم ربي نتاكي كجر وكنافي جنيني فود ولا ندند ورجعت كان اللي أوفون ندندان وني أنا زنجرو هن الكل نكين سنيل رغاتا وهم دندو كان كان سي مرمت جرو مالي وامبرات المان كان كو فنا afradde jira ka do fakke amma ko yero ta ka jatti heetana tana waga fadda ofsa budane amara wali galle barakallahu bi la ma shayni jala mure nutti mejira fudu fidi surati mormin injiru to ko fani xawni jamu warami daluni sinjiru ka jawda wo mala man kana bara sa de ram barbajisu